Yeroo baay'ee shamarran keenya namni qoosafis ta'ee isuma dhugaaf ta'ee jaalala sin jaalladha yoo jettee yoo namni tokko dhiirri tokko jedheen maaliif akka dafanii lapheen isaanii dha'uu fi lapheen isaanii na'u hin beekne jechuudha. Akkasuma gaa Sayidoon piraankii ayyuu irratti dalage balaa guddaa fideetii jira. Sababni isaas isheen inni garuu piraankii qoosaattiin jira. Isheen garuu isuma dhugaa sana jaallattee waan ta'eef ishii jetteen kun immoo jireenya dhala namaa kana keessattuyyuu gaarummaa akka hin taane nu hubachiisa jechuudha. Nagaallee isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maatii maskii fiqirii hundi keessanuu akkam jirtu? Warreen maamila koo taatan laayisheeks gochuu hin dagatinaa. Warreen maamila koo hin taane immoo kottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Asumaanuu baga isiniin ga'e bara 2016 xumurree bara 2017 baga isiniin ga'e. Barri kun bara biyyi keenya nagaa itti argattu nuuf haa ta'u isiniin jecha har'a akkuma jalqaba dubbadde piraankii yeroo darbe torbee darbe keessatti Sayidoon ayyuu irratti hojjete kana keessatti isheen isuma dhugaa jaalala dhugaansiif qabaa jalqaba warri keenya illee waliif si kennina jedhanii atirree biyya biraa fagaattee wanta jirtuuf har'a bultii qabattee daa'ima qabda jetteeni turte. Garuu osuma daa'ima qabaachuu isaa beeku ofiishiitiif ganaa isaa gadi umuriidhaan taate har'a garuu kara biraankitti jijjiirramee gaafa biraankii inni irratti dalagu isheen immoo isa dhugaa seetee lapheen ishii baay'ee na'ee tole tameem jette. Haadha manaan qabamee jennaan rakkoo miti jetteen. Kun immoo dogoggora keenya maalidha? Maaliif yeroo hundumaa dogoggora jechuun ofii keenyaaf ijjannoo mataa keenyaa qabaachuu qabna. Namni kamiyyuu qoosadhaafis ta'e isa dhugaas ta'e sin jaaladha gaafa jedhu jalqabuma maaliif lapheen ofii dho'uu jechuun lapheen ofii keessatti nama gashu jechuun maalummaa nama sanaa osoo hin beekin eenyummaa nama sanaa duuba nama sanaa osoo hin beekin dhiira kamiifiyyuu lapheedhaan cabuun barbaachisaa miti jechuudha. Egaa ayyuu akkuma argitan kana piraankii ta'uusaa beeknan ani salphadheeraa kana fuuldura uummata fuulduratti salphadhe waan ta'eef du'a naa wayya jettee qoricha dhugdeetii jirti jechuudha. Summii dhugdee wanta jirtuuf mana yaalarree seenteetii jirti. Akkasumarree Sayidoon jaallatii otoo hin taane giddii koomsi fuudha waan na jedheefu haati manaa hangafaa ishiin haadha ijoollee lama ishiillee nan eeyyamsiisa suuta jedheetan ishii eeyyamsiisa jedhee waadaa galeefiti jira. Waadaan inni galeef immoo akkuma argitan sana viidiyoo lammaffaa ishii mana yaalaa ta'e ciistee ija kootis hin arguu hin barbaadu jettee hojjettu sunudha. Kuni garuu dogoggora guddaadha. Mucayyoon illee dogoggora guddaa qabdi. Sayidoon illee dogoggora guddaa qabdi. Asirratti ani akkanaaf galutti abbaa Sayidiin deemiti piraankii kana irratti dalage jedhu sanatu rakkina guddaa waan qabu na fakkaate. Maaliif taanaan mucayyoon kun lapheedhaan Sayid barbaaddi durayyuu waan ta'eef piraankii kana irratti dalaguuti hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee shamarran keenya bakka itti kuufnuu fi eenyu akka jaalannuuf maal akka gochuu qabnu jalqaba ani eenyu jennee ofii keenyaaf goobazii taanee ijjachuutu nu barbaachisa. Maaliif taanaan carraa nama tokko yeroo ammaa kana irra caalli namaa osoo haadha manaa abbaa manaa haadha manaa qabaachuu beekanu shamarran keenya namarraan shamarrarraan dhaqu jechuudha. Kun immoo dogoggora guddaadha. Namni tokko osoo sin jaallatin ati qofti jaallatteedhaaf jireenya kee hangamii akkasii adeemsisu ofii keetiif asitti yaaduutii qabda jechuudha. Maaliif taanaan dhiirri kamiyyuu osoo sin jaallatin ati jaallattee itti dhaqxa taanaan borree jireenya kee keessatti qormaata guddaa arguutii dandeessa. Dantaa siif hin qabu, dhimma siif hin qabu waan ta'eef jireenya kee keessatti immoo erga gaa'ila qabatte immoo jireenya gammachuu wanta jiraatuuf inni sin jaalanne taanaan jireenya gammachuu jiraachuu gonkumaa hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu yeruma kamiyyuu jaalala namarraayis qabaadha. Hanga barbaadan keessa keessanitti jaaladha malee ifa hin baasinaa fi shamarran keenya yeroo baay'ee kan itti miidhamaa jiran kanaaf jechuudha. Dafanii lapheen isaanii ni dho'u. Kun immoo numarratti deebi'ee dhiibbaa fida waan ta'eef. Maaliif taanaan dhiirri kamiyyuu si jaallachuu wayya. Jaalachuurra jaallatamuu wayya. Gatii guddaa sitti kaffaluu wayya jechuudha. Dhiironni yeroo baay'ee gatii guddaa shamarran takka argachuuf bu'aa bahii hedduu deemanii gaafa dhumarra nama argatan
isarree jireenyarree haala gaariidhaan jiraachisuu danda'u. Garuuti immoo akkuma qoosatti si argate taanaan akkuma qoosatti immoo jireenya kee kara fuulduraattirree bittinneessituu danda'a. Kanaaf waan kana ta'eefuu yeroo tarkaanfannu kamiyyuu tarkaanfiin keenya eessa dhaquutii qabna, boru maaltu nurra gahaa, nuti hoo maal ta'uutii qabna jennee ofii keenyaaf ijjannee waa takka raawwachuutii qabna jechuudha. Dogoggora osoo namni kamiyyuu jaalala irraa qabaadhu, jaalala obbolummaa jaaladhu malee akkamiin jaalala abbaa manaa jaalachuutii danda'a shamarri tokko jechuudha. Osoo haadha manaa qabu osoo beekanu. Yeroo baay'ee gaa amma kana keessatti dhaloonni hamma keessa jirru kana keessatti osoo haadha manaa qabu osoo daa'ima qabu beekanu shamarran isaan irraan deemaa jiran jechuudha. Kun immoo ofii keenyaaf dhumarra miidhaa guddaadha kan nutti fidu. Miidhaa hangana hin jedhamne ofuma keenya sammuu keenyatti ofuma keenyaaf ba'aa ofirratti finna jechuudha. Wanti kun boru eessa nageessaa maal gochuutiin qaba jennee jaalachuudhaan dura itti galuudhaan dura jireenya koo boruutiif naaf ta'amoo jireenya koo boruutiif qormaata hin dhabumoo jennee dhaabbannee of madaaluun dirqama keenya jechuudha. Itti galanii gaa'ila jechuun isuma har'a itti galanii bordii galu waan hin taaneef. Kanaafuu viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasuma warri maamila maskii hin taane kottaa maamila keenyatti dabalamaa. Yeroo yeroodha viidiyoo asirraa darburree irraa fayyadamuuti qabdu. Beekee osoo hin taane ilaalchuma namarraa barachuu qabnu tokko maal akka namarraa namni maal akka yaade yoon ani kanan yaade kan namni biraa yaadillee faallaa waliif ta'uutii danda'a. Garuuti immoo wantoonni akkanaa osoo dhaabbatanii jedhee wanta yaaduuf yaada koo ibsachuufanii waan na dhaggeeffattaniif galatooma.